Dhaggeeffattoota keenya har'a rakkinni Oromoo 150 irra ture sana maal akka ta'e yaada isinii qooduu barbaadeetanidha. Oromoon waggaa 150 attamitti cunqursamuu danda'ame? Maaliif namni yeroo yerootti hin geggeeddarama? Aangootti tokko dhufaa, isa booddee tokko immoo kan biraa wal ilma jijjiiramu. Minilik irraa qabee Haayile Sillaasee ta'ee achitti immoo Dargii yaabbatee achii Wayyaaneenis dhufee Biltsiginnaanis dhufee kun namoota geggeeddarama. Haa ta'u malee ግን waggaa 150 sana keessatti maaltu tun geeddaramee namni natti turedha. Kanadha inni har'a ilaallu waan barbaanne. Maaltus ijji namaa maal arguu hin dandeenyedha. Maaltu beermudaa maaltu Oromootiin waggaa 150 cunqursa keessa isa galche wayii garbummaa keessa isa galche kan jedhu ilaaluuf dhiya. Egaa tokkoffaa waggaa 500 kana wanti hin geeddaramne tokko jiraate infraastiraakcharii jalqabumaan nurratti ijaarame sanatu hin diigamne isatu hin jijjiiramne. Kun immoo infraastiraakchariin sun immoo maal inni yoo jennee dubbanne infraastiraakchariin sun saba tokko saba Amaaraa, afaan tokko afaan Amaariffaa, amantaa tokko amantaa Ortodoksii. Kun infraastiraakcharii waggaa 150 nurra turedha. Infraastiraakchariin kun namoonni dhufanii aangoo yaabbatan hundumtuu ishee kana ilaaluu hin dandeenye, ishee kanas diiguu hin dandeenye. Dhufanii kanuma keessa isuma kana bichaan gaggeessatu. Aangoorra eega ta'anii booddee afaan Amaariffaatiin deemu, afaan amantaan sanaan deemu, sabuma sanatti immoo mataa gadi qabatee taa'ee infraastiraakcharii isaa eega ture. Egaa waggaa 150 hangadi mataa keenya gadi nu qabe garbummaa keessatti nu turse. Egaa siistemii sadan kanadha. Soostuu Sillaasee warra jedhaman kan saba Amaaraa, afaan Amaaraa, amantii Ortodoksii. Kun waggaa 150 keessatti jijjiiramuun dadhabummaa isaa kunoo waggaa 150 Oromoon akka inni garboomu gochisiisee danda'eera. Kana qofaa miti. Amma Biltsiginnaan nuti mataan isaa eega dhufee iyyuu waan baay'een jijjiiraa. Haa ta'u malee ግን kana infraastiraakcharii kana ግን ammayinaatti namni mataan isaa iyyuu han argeeru miti. Argee han hiikeeru miti. Hunduma guddina biyyaa ta'ee gizee amma kana Ortodoksii keessatti illee afaan Oromoo afaan Oromoffaatiin lallabuu barbaadanii har'a qeessonni mataan isaanii afaan Oromootiin socho'uu irra jiru. Kanayyuu qeessotatu godhe malee mootummaatu godhe miti. Mootummaan afaan tokkootiin gargaaramuu irra jira. Afaan Amaariffaa qofaatiin gargaaramuu irra jira mootummaan. Afaan Amaariffaa qofaatiin gargaaramuun isaa maal gochuu isaatiin afaan Oromootiin gad dhiituu isaati. Wayin afaan Oromootiin garboomsuudha. Kun mataan isaa rakkina guddaadha. Egaa aangoo irra han jiran Oromoon aangoo yaabbate sun afaan dhaloota isaatiin afaan isaatiin hin dubbatu taanaan of bilisa baaseera jennee namoota kana dubbachuu hin dandeenye. Dhaqni koo hundumtuu bilisa bahe han jedhu qooqni koo soo bilisa bahe. Ani qooqa koo garbummaa keessa kaa'eeraa jechaadha. Qooqa koo dhiiseen qooqa kootti dubbachuu qaana'een qooqa namaatiin nan dubbadha taanaan anumti mataan koo garbummaan koo bilisummaan koo iyyuu maal akka ta'e hin beekamu jechaadha.
Kun Oromoon aangoo irra jiranii kana baruusaan barbaachisaa. Kanaaf atattamaan afaan Oromootiin dubbachiisan barbaachisa. Qanuun barbaachisa. Afaan Oromoo bilisa baasuu, garbummaa keessa bilisa baasuu barbaachisa. Kun warri har'a carraa argatanii aangoo irra taa'an kun har'a kanan godhan taanaan istiil garbummaan unin argine dhokkatee han jiru sun garbummaan sun ammas gara ijoollee keenyatti han darbudha jechaadha. Waggaa 150 kanaaf infraastiraakcharii kanadha hannuuti. Egaa xiyyeeffannoo kennuu nu barbaachisu afaan Oromoo ammaa qabee afaan hojii ta'uu isa barbaachisa. Namni afaan Amaariffaatiin dubbatu suni afaan Oromootiinis dubbachuu isa barbaachisa. Wayin afaansaa afaan Oromoo ta'e afaan Oromoo sanaatiin filafiitii baasee dubbachuu isa barbaachisa. Barbaadamee astorgaamiin gizee ammaa kanas teekinooloojiin baay'ee deemeera. Afaan sun daqiiqa tokko keessatti jijjiirama. Turjumaan hin jiru. Daqiiqa tokkotti deebisan. Afrikaa yuunii keessatti walgahii yommuu deemamu inni tokko afaan Arabaatiin dubbata, inni tokko afaan Faransaaynyaatiin dubbata, inni tokko afaan Ingiliffaatiin dubbata, inni tokko hundumtuu afaan isaatiin dubbata. Ispeeniitiin dubbatu, Portugaaliitiin dubbatu. Haa ta'u malee turjumaan har'a teekinooloojiin gatii dhufee fi daqiiqa sekondii tokko keessatti hin jijjiiraafi. Moobaayiliin humti keenya iyyuu har'a barbaadde afaan Amaaraatiin, barbaadde afaan Oromootiin, afaan ta'eetiin tajaajiluu danda'a. Kanaaf afaan keenyatti dubbanna, afaan keenyaan hin dubbanna, afaan keenyaan qanuun hin barbaachisudha. Kun keessumaa dhaamsa kun eenyumaatiin warra Oromoota aangoo yaabbatanii aangoo irra taa'an kana ilaalla. Afaan Amaariffaatiin yommuu isaan dubbatan ani baay'eetti inni dhukkuba baay'eetti inni dhukkuba. Ishee kana iyyuu hin beeknu taanaan akkamitti aangoo sana irra teenyee biyya bulchina. Kanuma afaan Oromoo illee bilisa hin baafne taanaan Oromoo bilisa baaseera jedhee dubbachuuf akkamitti danda'ama? Akkamitti hin qaana'u mataan isaa Oromoon bilisa baaseera jedhee dubbachuuf. Innaa kanaaf afaan Oromoo fi amantaan Oromoo dafanii atattamaan bilisa ba'uu barbaachisaadha. Hambiraa rakkinni Oromoo gizee ammaa kana baay'eetti. Kun immoo eeguma dargiin dhufee booddee rakkinna dhalatedha. Oromiyaa iddoo baay'eetti qoqqoodaniiru. Finfinnee jedhani. Finfinnee jedhanii qubaatti qoodaniiru. Dirreedawaa jedhanii qubaatti qoodaniiru. Egaa nama dinqu wal qixxeeffaa fuudhanii gara tokkotti kutaniiru gara naannoo biraatti. Mooyyales jedhanii kunoo kun mataan isaa Oromootiin xinneessuudha jechaadha. Mirga Oromoo tuquudha jechaadha. Naannoon Oromiyaan of bulchuuf mirga qaba. Mirga isaati. Dachee Oromiyaa irratti Oromoon of bulchuuf mirga isaati. Kana fuudhanii eenyutti mataan isaa aangoo yaabbatee har'a akka barbaadetti Finfinnee ati of dandeesseetti afaan Amaariffaatiin tajaajilame jedhee murteessuun kun hundumtuu mirga Oromoo han dhiibedha. Kun han ilaalamuu barbaachisudha. Kun han hiikamuu barbaachisudha. Mirgi Oromoo waa'ee eegamuu jenneef. Ayee Oromoon barbaachisu Oromiyaa kana bichaa akka barbaannetti taphannu inni duratti akkasuma gochuu itti taphachaa turanii har'a gan yeroon isaa kanan eeyyamu kun hiikamuu barbaachisaadha. Kun baay'eetti hiikamuu barbaachisa. Magaalaa Oromoo fa'aa arguu barbaanna. Bahar Daar deemeeti magaalaa Bahar Daar mee ilaalme. Gamoon hundumtuu waan eenyuuti? Han Amaaraati. Han gurguru Amaaraadha.
hambitus Amaaraadha. An sirbamu san Amaaraati. Aadaan calaqqisus as Oromiyaa keessa ginnoo dhufte magaaluma Oromoo ijaan arguun hin danda'amu. Gamoon gurguddaan hundumtuu waan Amaaraa saba Ormaati. Hani sitti gurgurus Oromoo miti. Magaaluma sana keessatti saba Oromoo saba gurguruullee hin argamu. Gamoo Oromoo mallee ilaaluu hin dandeenye. Hammam akka weeraramne lafni Oromoo hammam akka weerarame asirratti arguu hin dandeenye jechuudha. Kunis egaa rakkina Oromoo isa guddaadha. Lafnan isaatii kolonii ta'eera jechaadha. Kolonii lafa isaa gara baadiyyaa wayiitti maqaa safaraatiin albuunni isaa hundumtuu safaraatiin qabameera. Iddoo dinagdeen albuun wanta akkasii kun jiran kana hunda dafanii qabsiisataniiru nama safaraatiin. Oromoon akkuma kolonii keessa jirti jennee dubbachuu dandeenya. Kolonii jechaan egaa ani mana tamaariitti ani beeku faranjiin yoommaa gurraachaatiin gadi qabdee bushuutu natti fakkaata ture. Har'a ግን waggaa 150 hanbiyyuma Oromiyaa irratti hojjetame kun koloniidha. Afaan maguunnaan dubbachuu nu barbaachisa. Gara siyaasaa yoo deemte Oromoon hin jiru. Karaa dinagdee wayiitti Oromoon argatu. Karaa hawaasummaa isaa, karaa afaan isaatiin, aadaa isaatiin, amantaa isaatiin yoo hiittes hin jiru. Kana hunda dhiitanii kana jala balleessanii. Kanaaf mareenis amma gaggeessamuu irra jira. Mareen kunis rakkinoota akkasii kana hoo arge malee, rakkinoota akkasii kana hoo hiika malee, ammas rakkinni Oromoo hiikame jennee afaan keenya hin guunne dubbachuun xinnoo hin rakkisa jechaadha. Egaa kanaaf akka ilaalcha kootti infraastiraakcharii oksaatiin ijaarame waggaa 150 unuun garbummaa keessatti akkas xafannagee akka beermuudaatti sana hankana diigsisuu fi saba tokko isa jenne sana saba lama goone Oromoof Amaaraa gochuun hin danda'amu. Afaan tokko isa jedhame sana afaan lama goone afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa. Lamaanuu walgahii tokko irratti afaan lamaaniitiin dubbachuun hin danda'amu. Kun waan haaraa miti. Afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaa afaan lama wal faana ammayyoonatti gaggeessamaa ture miti. Afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa wal faana kan gaggeessine maalan rakkinni? Sabni Oromoon kun ammayyoomatti haa tuffatamu. Afaan isaa ammayyoomatti tuffanne. Amantaa isaa ammayyoomatti tuffanne. Mootummaan egaa ijjisaa infraastiraakcharii kana arguu hin dandeenye. Mootummaan ni jiru. Otoo rakkina akkasii kana arga ta'ee afaan isaa yoo dhiisee afaan Oromaatiin hin dubbatanii jiran. Egaa Oromiyaa iddoo baay'eetti isa qodan kun Finfinnee jettanii eega Finfinnee qofaatti ofaa bushuu eega jedhamee Finfinneen afaan Oromootiin maaliif akka hojii kana hin gaggeeffanne? Afaan kana afaan Oromootiin maaliif buluu hin dandeenye? Maaliif afaan Oromoo afaan hojii isaa ta'uu hin dandeenye? Lafa Oromoo irra jira. Mirgi Oromoo jechaan kanadha. Mirgi Oromoo jechaan dacheen isaa lafa isaa irratti aadaan isaa afaan isaa hin dubbatamu jechaadha. Akka isaan nu ayyaama kunis dhaqnee magaalaa tokko qabannee har'aa qabdanii afaan keessaniitiin dubbattanii afaan Oromoo fa'aatiin dubbadhaa jechuu dandeenya jechaadha. Dabra birraaniitiin qabannee. Isaan keedhiisii har'aa qabee gamoo keessaa gadhiisii baqadhuuni Oromoof kenna. Sinis nu weerartanii duunis sin weeraruu nu barbaachisa. Kana jechuun nu barbaachisa jechaadha. Kanaaf Finfinneen har'a afaan Oromoofaatiin tajaajiluu qabdi. Finfinneen taatee qophaa isheeyyuu taa'uu isheen barbaachisa. Ishumti mataan isheeyyuu
naannoo Oromiyaa jalatti buluu ishee barbaachisa. Dirree Dawaanis akkasuma ta'uu barbaachisa. Egaa kun hundumtuu mariin amma gaggeessamurra jiru otoo kana rakkinoota kanas ijaan otoo ilaalee kana furmaata kenne dhuguma rakkinni Oromoo hundeetiin hin hiikamaa jechaadha. Iddoo kun hin taanetti warra akkasii kana infraastiraakcharii kanaa fi afaan Oromoo fi amantaa Oromoon kun rakkinni isaa hin hiikamu taanaan Oromoo iddootti warra gargaritti qoqqoodaman kanas hin sirreessamu taanaan mariin hojjetames mariidhaa rakkina Oromoo hiika jennee afaan goonee dubbachiisuu hin dandeenyu. Hundumaafuu gatiin dhaggeeffataniif baay'ee galatooma. Amma yeroo biraatti yaada haaraa qabadhe amma isinii dhufutti nagaan taa'aa jiraadhaa.